nuti fakkaanneef jechuudha. yaa Anillee gaaffii kana keessaa qooda fudhadhee wanta wajjin deebisuu qabnu waan wajjin ilaallee irratti deebii gahaa ta'e wajjumaan akka deebisnullee barbaada qooda keessaa fudhachuullee barbaada. yaa itti yaadni deebifta. Naa gaaffii biraa wanni gaaffii sitte wanti namoo barachuu barbaadu. Annaa gaaffii ansi gaafa dadammoon deebisne wanti yoo amma booda dhageettee wanti kiyyaa osoo ansitti minillee osoo like nama jaalatu tokko fakkeenya akkasitti fudhadhu nama jaalatu tokko erga wal jaalattanii booda waa'ee isaa isa duuba dhageettee wanti si jijjiiru maa inni nama jaaladhu tokko wanni yoo booda dhagayeessa addaan baasoo jiraate jiraamiti waan keessattuu namni an jaaladhu waan asoboo osoo baatee homa dhugaa jirtu natti himee hedduu bakka an jiraamiti qalbiiti ana hawata homa dhugaa jirtu na soboma osoo baate ana sodaa osoo hin taane rabbiin sodaatee jechuudha garuu nama inshallah waggaa dheerallee jaaladhe ta'ee guyyaa takka soba irratti arginaan deebi'ee nama san amanuu na ulfaata. Duruma si jamiraan nama amanuu jaaladhu namallee hin amanu garuu moor jechuudha namni tokko hammuma feene waliin jiraanne kana soba wayii irratti argu yoo ta'e amanuun akka malee na ulfaata akka malee amanuun jechuudha. Okay, nama si jaalate san booda wanni si jijjiiruu danda'u yoo jiraate sobaa jechuudha. Yaa. Okay. Wanta san yoo namni soba irra kaaye wanta san dhageetteellee yoo isa gaafattee wajjin sanillee innillee soba siin jedhe hoo. Isa amantamoo nama akkas jedheen san amanta. Duruma waa'ee nama jaaladhu tokko nama hin gaafadhu. Inni kakkabiti duruma jechuudha. Waan nama jaaladhu tokko nama hin gaafadhu. Isuma irraa osoo baree natti tola. Kana miidhuus ta'u kana fayyadus ta'u isuma irraa osoo baree hedduu natti tola. Nama hin gaafachuun hawwii kiyyaa miti. Meebi akka tasaa yoo dhagahe waan san fiigee akkana siin jedhan yookaan akkana dheetti himurra zim jedheetumaan garama kiyya keessa qabadhee yooma baqa wantoota kana irraa argaa yoo ka hin kijibanaan jedhanis ta'e hina tanaan jedhanis ta'e waan biroo baballeessanaan jedhanis ta'e yoomuu wantoota kana irraa arga ka jedhu halkaniif guyyaa hojii godhadhee jala deema. Aga ofirraa argite jechuudha. Yaa. Okay, bareeda. Wanni si jijjiiruu jiraate sobaa jechuudha. Sobaa inni sobu. Okay. An sobumaan fedhu bas namni tokko ana sobu osoo baate. Kuma barbaadellee na godhee na sobuu baate sobumaan fedhu an. Dhugaa yoo na hime abbaan ijoollee shan qabu abbaa ijoollee shaniillee dhugaan dhufee na jaalate naa ta'ana. Irraan kaayan. Okay, yo. Okay, abbaa ijoollee shanii maaliif jaalate? Abbaan maal ijoolleen qabne ijoollee masirraa argatu malee. Namummaan ijoolleen qabne ijoollee masirraa argatu malee abbaan ijoollee shanii dhugaatti maaliif si jaalata? Anaa isaa wanni si jiru aksiidha. Wanni sobaa hin jira ta'ee yaadu. Okay. Beeku barbaadilleedha waan beekeefillee waan itti itti jiratan. Ati hoo gaaffii qabda? An gaaffii wayitu qabu. Amma jiruu tana keessatti dhugaa dubbachuu jechuun atilleen morna caalallee beekte jedhee yaada. Anillee dammoo itti jiru hin argaa. Nama addunyaa tana keessa nama mataan illee qarshee dhufu nama maraatullee namoota baay'een jechuudha. Maaliif akka akkas ta'an beektaa garuu? Mucaan ijoollee lama qaba wallaahi. Maal jechuusi?
Bila itu kata yuk. Wallahi. Islam mo nam muslimat mo kan garo. Hah? Namu muslimat ko wallahi jadi kita demo kan garo. Hamzah jedha muslim maure. Rabbi siadi seorang nasi di sini. Aku masih jadi namanya dunia kan ada namanya bayan garo akses malik marata garo nama maratu ki nama kosi kalbi angkat panin beta garo marifat kasta. Maraatuuf qalbii nanqatu. Ya. Angaroo akka kiyyatti namoonni tokko waa itti amanuu dhabuun nama waan takka itti amanuu dhabuun mataan isiitu maraatuudha jedhee yaada. Ya sebenarnya akkasuma garuu namoonni parsantii dhibba keessaa parsantiin 60 ol namootuma jaalalaan miidhamanii. Yoo agartee jechuun bakkee baay'eetti. Amma naannoo sanii kan akkasuma bakka biraatti illee osoo maraatti warri xiqqoosii gariin dammoo harkaa fudhatanii gariin dammoo namoota waatti godhe faayadanii gariin dammoo jaalalarra akkana ta'ee jira. Namoota baay'ee jechuudha. Sigale namoonni kunniin dammoota iyyuu awwala waliin haasa'anii nama garii fa'aa immoo yoo agartu waadaa walii galanii gaafa isin yookaan inni waadaa san diige most of them dhiirota kunniin gaafa waadaa dubartiin harkaa diige jechuudha. Dhaabatanii hin danda'an. Sigale hin miidhaman. So ani gaafi nama si gaafa kunniin martinu jechuudha. Siifillee gaariidha. Anaafillee gaariidha. Jedheetumaan si gaafadha. Sos wantoonni kunniin illee duubaan dhufuu danda'a waan ta'eef hin beekamu. So namni hara irruma walitti hime osuma keessa waliin beekin afaanuma walitti hime wal jaalate gaafa duuba duuba dhufee waa'ee namaa san dhagahe dammoo gaafa duuba waa'ee namaa san dhagahe dammoo irraa goraa jechuudha. Akkasuma immoo carraallee argatee irraa gora. Nallee soba jedhee irraa gora. Yoo waan kana ta'eef ani wanta gaafisiisu ta'uu wanta beekuu barbaaddu. Osoo na gaafate baay'ee na jibba. Osoo fakkeenya jaalala dhuunfaa keessa seenee akkasitti meetii wal jaalannee hojii wanni hin ta'in dura jechuudha. Wantoota kanneen marayyuu waa'ee kiyya marayyuu beekee oke waa'ee isaa kana marayyuu beek midhaan kun yoo gaafii jaalalaa naa dhiyeesse akseepti godhaan. Yookaan ammoo akkuma amma jaaladhu kanatti jaalalumatti inni na jaalatu akkuma wal jaaladhu kan jaalala namummaa kana akka dhumaatii deemnee gaafa rabbiin jaalala namummaa kanallee yeroo tokko rabbiillee namni hedduu fuudhuu danda'a waan ta'eef rabbi hedduu fuudhee jaalala kanaan itti fuudhna. Akka jechuutitti akka gaafii na gaafatu fanfaatu. Fakkeenya waa'ee kiyya beekee gaafa namoo gaafii jaalalaa dhiyeesse eebaluu hin danda'u. Yoo naan jette an akkasitti caalaa addas na jedha. Gaafni ati waan kiyya marayyuu barattee eebatu das na jedha. Gaafni waan kiyya marayyuu barattee eeginoon na gootu istoof ati biran tani maali? Ati nama akkanaati. Waa'ee kee baradhee jiru, waa'ee kee hubadhee jiru, namarrallee dhagee jiru, ofiillee argee jiru. Waan akkanaati. Akka naan jettuu barbaada saniif. Malee haalellaan akka nama kamiyyuu jaalala fi ibsee akkasi jaaladhu yoo biraa akkasi jaaladhu fi ibsee akkasitti wajjin yoo itti seenne kunuunsa. Siin galee waan ofii waan asiin jedhu. Siin ta'ellee sii galeellee. Waan asiin jedhu kun sii galee sii ta'ee. Wanni hunduu yoo itti amana wayyaa ishisma yoo keessa ga'ee wayyaa waan ta'eef gaafuma dhibee guddaa san keessa deemee os gaafadhe wayi. Gaafa sanitti deebiin ati argachuun barbaanne yoo si deebi'e hoo. Gaafa fakkeenyaaf gaafa ati
keessa seennee achi booda gaaffii si gaafa dheessan gaafa keessa seensisan gaaffiin ati fudhachuu hin dandeenye yoo jiraate yoo gaaffiin ati fudhachuu hin dandeenye meebiidha malee kun jiraachuu dhabuu danda'a si Bal maaliif beekaa nama fakkeenyaaf ani fatis walirraa tokkoffaa fagoonirraa lammaffaa tarii deebi'ee ammas shaakala irra jirra gaafuma gara taphaatti seenne yoo wantoota tokko tokko si gaafadhee baay'eedha jedhee. Okay, ani fudhadha garuu ani fudhadha. Ani because waan waa'ee keellee baay'ee beekuuf sun fudhadha. Waan akkam jechuun. Maal akkam akkas wayyaa jechuun fadha si gaafadhee maybe maal jedhee nama tokko barga yoo waan tokko jettee waan takka keessa hoo jiraatte nama takka waan takkaaf gaafatta waan ta'eef amma lafaa ka'ee maal jedhee si gaafata waan si gaafatu. Amma akkam jechuun. Oma rakkoo. Gaafumatti beellama kan keessan galmaan geette si gaafata. Taate. Hmm? Ishi taate. Guyyaa sawwayya jedheeti gaafata. Haa? Yoo sawwayya jedheeti yoo san bareeddiyoonni hundinuu. Ayyee tole. Ayyee tole. Ay, Oromo. Maal jedhaarani? Oromo fedhan jedhanii isaan. Ayyee hanga fedha. Maal jedhaa? Qabeenya deemee sirraa hagan. Naqaxxabu. Naqaxxabu. Maa sodaatu? Ishi naqaxxabu. Oo naqaxxabu lumi. Leka baddati. Ati waa maazan ufine naqaxxaata. Jaaladha. Maasin jedhaman biraa. Ani duraan baay'ee nagafadhu meeshaan sirba kiyya jedhee dhaggeeffadha manichi. Sirba kiyya jedhee dhaggeeffadha. Yaa sirba taate hisma sirba wannoo hirpaa gaafure karaa iyyuu nan jaaladha. Edda garuu marraa lama dhaggeeffadhe. Ani isa baay'ee jaaladha. Baay'ee jaaladha. Duruma baay'ee. Sawa. Setelah baik kalau Tommy ya sudah baik dari ya, manilai mau dari dia. Yaa baay'ee dhaggeeffadhe jechuun jiraam. Karaani dhaggeeffadhaa ni jaaladha sirriitti sirba isaatii fi sirba Kadiir Martuu hedduun dhaggeeffadha. Akkasumas Shukurii Jamaal illee achirraa hafee immoo inni naaf feeree bargaa'is naaf dura naaf feeree karaan ta'isaatii naaf feeree Mas ya, pero lama. Ini lah siapa sih ni? innillee si affeeroodhanii laa dura naaf feeree jira. Waa hunda caalii du'aa hinuu godha. Ya. Maal jedhee isin himadha. Omar kau kabarkan masuk tahu itu mana? Omar kau kabarkan masuk tahu ini mana? Kau mau ini kan? Kabarkan mau ini mana? Ya. Mana mayu rapi kiri aku tu. Ya, maboda. Wan hundani yo. Gamat kita aku berbada. Pakau te aku fetu. Ballo keessattillee rakkoo keessattillee nan dagatini si bira jira akka like
yaadaan akka nama simaddii dhaabataa jirutti na ilaali. Akka obboleessaatiillee akka obboleettiittillee kana jechuun kiyyaa namni biyya ambaa jiru akka obboleessaatiillee akka obboleettiittillee akka abbaatiillee akka haadhaatiillee akka marattuu nama laaluuf namni sun biyya ambaa jiraachuu qaba malee biyya keessa taa'ee nama laalu jechuun suni waan obboleeyyan bira jiruuf waliin ijoollee jechuun hin barbaachisu. Garuu namni biyya ambaa keessa jiru namuma jaalatu akka obboleettiitiin laala, namuma jaalatu akka abbaatiin laala, namuma jaalatu akka hiriyyaatiin laala, namuma jaalatu akka hundattuu laala waan ta'eef akki tokkotti suuta deemnee bira gennaa akka tokkicha san addaa san jechuun kakaawwanni yeroo marayyuu saayidii kee jira. Ashi Guys, ani diigamnaan maal godha jettaniiti jaalalti online irra yookaan ammoo online irra nama dhiyaachuun isumarraan narraa hafti. Dhugaa sidasiisaniin jedha online irratti as deebi'ee lammuu ijoollee dhiiraatii waliin yoo just oromummaadhaaf waan fi no sanillee amma waadaan seenini ana jaalachuullee amma waadaan seenini no jechuun maal beektaa namumaa wajjinuyyuu ta'us ta'uu baatus namumaa wajjinuyyuu qoosuu namni waan akkanaa kana asumatti hin daangessa. Networking kiyya muka isaatii